Miyaatittis likkii agartee Jawaarittis likkii Abiyyi Ahmaditti likkii biyyoota kamiitittuu haasa'ame sii galee wanni sun badii akka ta'e namuu hin hubata yoo sii gala miti. So kanaaf garuu hoo wanni tokko wanni jiru maalidha yoo jette nama fakkeenyaaf afaanii waa arrabse malee akka kiyyatti akka afarsaatti ilmoon nama lukkuu qabeen tumne nama fakkeenya afaan kiyya garuu nama waa tume san caale sii galee. Nama waa tume san caale mul'ate uummata Oromoo kana biratti. Akkuma amantiitittu jechuudha. Ilmi namaa wanni inni ittiin azaaba seenu arraba isaati. Laa ilaa sheekoleen nama arrabsittu guutuun azaaba seentecha aga fete karaa oolte. Subhaan dubatte warabara. Dhumte ijoolleen adda. Gin jechuu. Hayyee. Afarso. Hayyee. Amma jechuu akkana ajaa'ibe. Namni hunduu calqaba waan isa malee namni cidhaan lama qabu dhiirri waan jiru ittiin fakkaatu ture beekta. Hayyee. Gin namicha akkamitti ilaalte? Ani maal ajaa'ibe beekta amma? Ilama waa lama ajaa'ibeen. Tokkoffaa inni waan san gabbaa'ee dubbachuun tokkoffaa miskiina nagaan deemee bubbatee dalagatee galuuf faayidaa ta'e. Lammaffaa immoo isa lammaffaa miidhaa godhe yoo akkamitti miidhaa godhe akka jedhu kana yoo ammoo ambaasiidhaan warri si beeku fakkeenya amma nama si beeku amma fakkeenyaaf si beeka asirra si beeka garuu ati lafarra na beeku yoo dandeesse biyya kana keessatti yoo bakkaan jiraadhu akkaataan itti jiraadhu beeyte yoo nama yakkamtoota jedhamu kana guuraniin alatti yoo akkasi guuraniin alatti yoo ammoo fuudhanii uummata biyya kanaatti kennan lammaffaa daran ammoo waan sirriitti of eeguuf kan miidhamu eenyu malee ilmuma miskiinaa kakalee tumame santu afaan qabamee akka baararraa bu'een biyyatti deebi'a tokko jedhi miidhaa jedhi yoo warra biyya kanaatti kennan Suudiin beeyta qaraara jennaan ayyi majuul kalli walli Itoophiyaa siin jettiin beeyta miti ayyi majuul kalli walli miskiinni baadiyaa dalagatu miskiinni re'ee jala dalagatu ka waan kana quban qabne kan ammallee osoo quban qabne tumame sanumatu irra deebi'amee badoo kana keessa makiinaan naannoytee guurti nuti yoo qabamnellee akkamitti qabamna waan sirriitti ufamma daran waan sirriitti ufeenuufi namoota nu keessa nu beekaniin namoota naannoo nu beekaniin namoota nutti dhiyaataniin qabamuu dandeenya nuti si galee osoo akkamitti falasaniin qaban malee namni amma akkamitti akka qabamu beektaa usme afarsoo kiyya wanta akkasitti makama dhugaa. Bara nama kasiin jedhaa jiru sitti mu jira. Qabamu ati amma siim kaardii fayyadamteetiniin shabakaa fayyadamaa jirtaami. Laala amma siim kaardii nan fayyadamaa jiru ka waziira kiyyaati ka arabticha kiyya. Waziira. Yes. Tiraakii yoo godhan jechuu tiiktookii kan kee kana liivii mobaayisni Suudii bakka ati teettu bakka ati jirtu beeka. Siigale. Waan beeka bara yoo wallaalle bar dura yoo wallaalle. Yoo jaratti kennan tiiktookii makeetiin qabamta. Laa tiiktookiin qabamtaa jinnii miname kana dhiisinurra yaaki. Osoo akkasii qabanii nama gurra usa fiiganii maan qabne. No gamma xiyyeeffannoon arganne bara gamma. Yaa amma laal namicha akkamiin laaltee naan jette Jawaariin ija sadii ilaale nama kakiyyatti. Ija sadii akkamitti ilaaltee naan jette gara sadiini dhugaan siifaan. Ija takka osoo ilaalle ija sadii ilaal tokkoffaa asiyaasu wa siyaasatti siin jedhan. Asiyaasatu gaafa siin jedhan nama uf jala yaasuufi amma bar waan hedduu ganama galgala taa'eetuma Khadiijaan biyya sani Haliimaan biyya sani eenyuun biyya sani ganda sani ramuu maal godhaara kireedit waan jedhamu jira gizee hawaasni si jala deebi'ee bakka harka sii dha'ee waan san xiqqoo nu yooma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kana irratti nama xiqqishoodha irra gaxaaf tolu argitee miti laaltee irra gaxa sii galee namni xiqqishoo puush si godhu si galee miti akkas godhe ammanni lammaffaa hawaasni Suudii kuni xiqqishoo si siyaasaan yoo nama harkaa waan jejjette namni bakka waan kanaan bakka godhatee namni illee gara isaa garagalee deeggaruutti baay'ata deeggarsallee deeggar amma fakkeenyaaf ijoollee Jimmaa kana laalee akka jiruun gabbaa'ee jawwisha warri qara Jawaariin tiisisa malee waa takka waa godhuu hin danda'u jedhuun jawwee leenca ati ilma Oromooti nuti siyaasarra garagaraatti wal dhabna malee maali Jimmaan jecha takka Jimmaa farsitu argeen beeku anaan kaan Jawaar Abiyyiin biyya qabate garuu dhiyooma kanarraa Jimmaan akka jirtutti mata miilan abichuu koo jawwee koo jettu jecha. So kanaaf waan akkasiitu jira jecha siyaasa tokko jedhi sun inni lammaffaa ammootiyyuu miskiinarraa dhaabuu sanitti waan kana gadi bahee dubbachuu sanitti sirrii jira miskiinni dhaabatee miskiinni nagaan darbaa jira karaa nagaan darbee bakka darbaa jira yoo dalagallee dhabe. Si galee miti inni sadaffaan ammootu anama ayyee dubbadhu.
garuu wanni akkatti balaa namatti fidu wanni akkatti durriyyee cinqu jechuudha. Wanni akkana musiibaan akkana kun namni dhufu jedhee namni yaadeen jira gaafa asirra hunduu dhukketti wal kennu san hin jiru. Ana maka kiyyatti hin beeka akka dhufu maaliin beeke jedhe. Ana akka kiyyatti hin beeka maaliin beeke maaliin beekte jedhe. Namni gaafa waan biyya kanatti ama fakkeenyaaf irra caalaa dhugaa dubbannu hattutu biyya nutu ama fakkeenyaaf nama akka kiyya dalagataadha garuu ammoo yoo wanni wayii dhufu nan quuqama ati ama fakkeenyaaf ganda lattee fi yoo dubbachuullee baatte garaa kee keessa hima quuqamtaa beeki yoo dubbachuullee baatte akka fakkeenyaa sii kaasee beeki. So hattuu biyya kanaattu waan kana fidaa oola malee sigala miti durallee bar namni waa lafaa ka'ee walloo barbaadaaf yookaan arsii barbaadaaf qabu hin jiru. Hattuun biyya kana keessa jiru gaafa ati dalagatte miskiina ganda dalagatee ama fakkeenya arsiilee ma hatti barattuun hattuun biyya kana keessa jirtu baay'eedha. Ijoollee arsiilee tumteetuma boochiftee gadhiifti nama itti himattu hin qabdu. Ijoolleen ganda biraa yoo tuman ammoo ijoollee ganda saniitu na hatee jedha. Gadi bayanii miskiina biraa qaxaqatan jecha sababa hattuun biyya kana keessa baay'ateef. Okay? Sababa hattuun bakka bakka taa'ee waa hatuuf sababa saniif nullee gayaa chaachirraa ka'ee sii galee nullee warra sooshaal miidiyaa irra jiru kana gayaa mitiire nuti gabbaanee dubbanna yeroo san. Balaan achirraa nuti dubbannu kun as garagalee ammas maal ta'a hawaasa gurguddaadha qaba. Hawaasa gurguddaa gaafa dhaqqabe immoo wanni kun warruma asirratti haasamuun miidhamaadha jecha hattuun lafa taa'u sun ammallee ma jira namni maqaa hattuu boossi godhe jiraa gammaa biyya kanatti hin jiru bar. Na hattuu takkitti boossi hin godhe gammaa nama jawwaala namarraa saamu nama bilbila namarraa saamu. Amma laale amma farsoo nama bilbila namarraa saamu nama mallaqa namarraa saamu namni tokko hagammaa amma jilbiifadhaati sii galee amma jilbiifadhaati hundi keessanuu okay. Kamu dhugaa siin jedha wallahi sii gale namni baratee namni waa hubate amma namni batalee namni akka isaa ka hogganaa kun sii gale karaa baay'ee beeka shiraaf sharri baay'ee sii gale mootummaan dhiifama namaa godhuu danda'a garuu inni dhiifama namaa hin godhu nama qabnaan nama qaba garuu yaadni kan kee hunduu sirri matahee amma akkana godha sa'aatiin ijoollummaa sa'aatiin taphaa sa'aatiin kolfaa ishi asii jidduu kanatti wanni addaan kiliir naa gootu dhiifamallee wanni kiliir addaan naa gootu no wannan kiliir addaan isinii godhu amma maqaa dhageeffadhu maqaa dhagay ila bar kiliir nuu godhi fakkeenya bakka kana maqaa jawaar yaamaa gangalataa dhiifama gaafannamu maqaa miskiina dhumee kana yaamaa dhiifama gaafanna kamire lammata ittiin deebinuu jettanii okay lammata ittiin deebinuu jettanii nama waan kana deebisuuf dubbatullee nama waan kana wanta furtuun hin qufaati jetti didde maashaallah ijoollee arsii waliin haasaara jedhiin gandummaa barsiise asumatti ijoollee arsii waliin jira mucaan gurbaa shoror keessa arsii tokko jaasaa jiru furtuuti kinooti sii himne sima amma isinii gadi baatanii sii galaa miti afarsoo miskiina miidhaman san kana booda nama miskiina miidhu nama tawakkalataa nama karaa deemu qabee dararu hunda isaa ofii keessanii adamsitanii akka shorxatti kennitan bakka inni jiru akka xoqqomtan lakkoofsa bilbila sa'aatii san inni of harkaa qabu akka himtan waan kana hunda isaa dhaamtanii walii dhaamsifattanii sii galaa miti kama dhugaa dhiifama onni irraa madde ummata gaafattan malee jawaar immaa waa isaa arrabsitanii isinitti garagaleen ummata wal arrabsuu keessa miskiin wal miidhutu iyyuu boqonnaa isa kute namni itti ergee jennaan sii galee sababa saniitiif garagale sii galee wallahi dubbiin jajjaban deemaa jira dubbiin bada sii galte dirqama namni jawaar akka jawaar addunyaatti dhageettii qabu kun gaafa si hottare mootummalleen imeejii isaa balleessa suuraa isaa balleessa waan taateef mootummaan dirqama si hordofa sii galee ka Itoophiyaa bichaa miti ka Suudillee si hordofa sii galee maaliif imeejii biyya balleessa yaani mul'ata biyyaa argaa dhageetti biyyaatti badee biyya seerri hin jiru sila biyya san namni akkamitti akka tolda irra minaanoo yoo jedhan gaafa lafaa ol kaate immoo akka reefati jette san isin dalagattan illee arrabsitan illee nyaattan illee dhuydan illee chiikota illee ijaazaa buufattan quuftan garuu immoo miskiina akka baharri irraa jiidhuun dhufee huduuda xiyyitii meeqa jala darbee
seenetu balaa kana jala dhabama ta'aa jira. Ishee galte. So kana waan taateef jennaan yaa waan kana amma gara itti furtan dhaqaatii isuma wajjiin yaa mari'adhaa waan tahuu dhugaa qabu ka onni irraa dhugaa madde eegalee kara dhiifama, kara araara, kara ummata araarsuu, kara miskiina karaa deemu, karaa itti agarsiisu. Duraan bar amma namni laal mucaa tokko irra hoolota eegaa yaa Rabbi Jawaar Muhammadii umrii dheeressii jedhe. Maaliifii jennaani duraan Oromoo ofirraa eegaa halkan hin rafuu kareen baadiyaa kana waadii keessa jirtu angaara gubbaa taa'a Oromoo dheefedhe. Amma garuu kino erga edaatii nagayaan bulee namni martuu Jawaar shorxatti nuyi mataa jedhaa jedhe. Siigalee soo wanti kun dhugumatti rakkoo ture, dhugumatti ummata dararee, dhugumatti wanti kun rakkoo ture jechuudha. Siigalte amma okay thank daddaftanii you galatoomii kiyyo daddaftanii siigalee galatoomii usmeen suudii eessa fi bade koy zalulile akkuma iska jedhe jira yaa huduudatti bade obboleessoo usmeen yoo barbaade udduun abbaa barbaade irra taa'ee qabu yaadu kaasoo dhiisi dhageeffadhamma aganatti aganuma saahiba kee rabsi dabbufta laki abbaa barbaade irra taa'ee qabu yaadu kaasuu jedhe arrabsoo osoo hin taane laala laala ilaa amma nuti amma laali wayya suudi ture Andifama wajjin dhugaan tantee agamma lafuma jala deemaa jirti. Namni kana sihii kana shokororeessaa yookaan nama hamaa yookaan nama badaa wayitti silaala ka dhugaa kee hin beekne. Rakkinna kana gaafa awwala ka'u sii fi rabbii ummata gizee hawaasan keessa jiru hin beeytani. Ati ammallee kabajama saniin isiisanitti achi bobbaasi warroonni amma gaafa sawwaan kanarraa eegalanii haqa miskiinaa kanaan gaanii daldala ta'anii mallaqa walitti qabanii miliyoona irraan ta'an hin beeyta. Miiseejii san jawwetti achi barreessi tan dubbannaan addubaa tan arsoomarraa bahe jedhiin sanii achatti nama qalchiiftee yookaan nama jajiitiin jenne gaafa sanuu dhugama san himnaan achumaan baqatte san qofa himiitii galii dhugaatee tusi baasaa. Jawwettillee hayyutti hin bu'inii akka namoota tokko tokko deebiteen arrabsinii garaa waan si dhukkubuuf dhuguma jirtu san bichaa himiitii itti dhiisiin jechuu barbaada mangisti. thank you galatoomii suudii ture ani yaada keenya itti walii gala anama tokkoffaa laalilaa akka hayin hin jirre mubaarak musammaa abbaa dildila qabsoo oromoo biyya kanatti wal fixxee dhiiftee oromoon waan sodaattuuf warri akka jamaal godii warri akka argitee jaalallee kunniin sodaattee mubaarak musammaatti dildilli guddaan atas keessa baay'ee amma suudii baay'ate waa'ee isaa jirra anaas hin jedhee bari namichi suni badaadhaa baay'ee achitti shira sittatee biskiina kiyya si waliin bo'uu hin danda'u een laa mubaaraktu shira sittata waan kiyya akkanatti achirratti haasa'u jedhe baay'ee anaas hin jedhe laali tokkoffaa akka oromoon tun kijiba jaalattu dhaggeeffadhu mubaarak musammaa abbaa dildila miskiina kana abbaa dildila miskiina dhume kana dhiisanii nu warra afaaniin asirraa xaa jedhe kana fedanii akkamaa gurguddaa nu godhan pilees dhugaa rabbi dubbachuudhaaf abbaan dildila guddaa mubaarak musammaati ani mubaarak musammaa poosti ta'ee yoo nu waliin jazbe jecha ani yoon du'e wallahi waan akkanatti hin dhagahu wallahi garuu haga mubaarak musammaa addunyaa kanarra jiru du'uun qabu sirritti feega sirritti Ani ammallee ka poostii ta'uu dide ka jawween dhiisee ergama namaa fuudhu. Mubaarakii fi micaa miskiina jarri amaara qabe jettee ijoollee walloo micarraa ati guruppii keessa qabde san maaliif poost godhuu dide bakkeessummaa dhokatte kana dhibe. Isa san maa baasuu dida. Mee suudii kiyyaatti bu'ee anas hin jedhe suudii kiyya bu'eeti suudii kiyya si jaaladhaa bu'eeti zaluulii waliin haasawina. Maal haasawina biyyi nuti ajandaa kana keessaa nu baase. Suudi kiyya bu'i bakka biraatti wal agarree waliin taphanna bu'e anas hin jedhe. Eeshi bu'i mangisti kee karaan nagayaa maalii nagayaa? Laa ilaaha illallah dhufte jaratti. Kamtu dhufa? Arhab. Nyaatte banna? كيف كويس؟ أخبار الحمد لله طيب
Afar Somali ini garan apa deh? Jari kami. وش هو؟ ما في كله. خذ زيادة. خلاص خذ زيادة. خلاص زاغ انا خلاص. سلام هدية. سلام الله يحفظك. ابو زلول Oh, badai ribat ya benar teh. Nafsu lubu nagal teh, wallahi main. alhamdulillah bani god o wanta beta kiya tokko horta la beta warna nanjeda damoni kana elame ko sitta agarsiisa beta koi itta agarsiisa koi ako koi sura kanan raka jatur sala jase an bakarra warna waran dise sir ya rabbi ki anin ko sila immarad desi Lala ribatin apa? abo dana kay warna Lala banam na video ni banam. nuti hawasa mitina mana nuti addunyaa guutuu nu jala tatila malta tete araba hajama hunda bara boleso ummanni wallahi billahi araba hajama guddan sirak kami sura rakasa apa sura rakasa wallahi amma Bakal arga keras kita murah sila bakka biltara esan senara wasita karsise yere tiba Dia itu lama Ya, bandawan, Rabbi, ya wallahi Tuhan. awas ni ribatin teh. Pada bau mana si jalan tara gitu. Wallahi mana si jalan. wallahi Wallahi. man kunna jalatu mi wer duri yera man ni bodon yar amame Mana si jalan. Isma dah. usme miti Kau mau wan sita karsise reeti beeta wan namichi natti kenne sita karsise reeti dhageeffad dhufee maal naan jedhe beeta zamooni kana suuraa kee odoo walii gad oofan ajaa'ee jira wannaatti dibadhu hafuura oromoon si dhoyte kana shittootti afuufadhu jedhee shittoo guddaa dilbii kana alhadiyyatu min hadiyyaati jedhee nakkena sii gale elamma zaluun dhageeffadhu hadda ganda afarsoo barreeyyette anatu waggaa sadi dura bara 2021 asirratti anaaf usmee waliin haasofne ati ganda eessaati jennaan usmee namoota addoonna beektaati addoonna kun gaasaraachii takkiin gara naaqee sanii. garasi achi matee na namoota anasii arsii adabba gana karaa gandaa haqoo kaarraa ka jedhan kana jedheen sanuma viidiyoo san itti ergite rabbii kee kan jamaal godiifaa jira gaafsan mana kana viidiyoo san waraabbattee daa qabdi san itti ergite an oromoo ammas jammar yoo ganda kiyya fidde ganduma kiyya yoo fidde jecha maqaa ammoo maashaallah warabbal kaaba maqaa musliimaa guutuu naa kennitan alhamdulillahi rabbil alamin wallahi maqaa muslim umar muhammad imam ali abdurrahman umar muhammad mali re dagaddayan abdurrahman umar enu sa barreessa guys warri mana wanna jawar jala laltan kuno marfata kana fa amma jolle ganda keenyaati si jammar jolle wajji guddan inni qorre kana kunni fa yoo kenne malee namni tokkichi isaa kennuu hin danda'u maqaa kiyya ganda kiyyalle baaqota Abdurrahman walii gafiide fakkeenya ammee kennitanii maaltu dhufe yoo maganda kiyyaa yoo ta'e Abdurrahman Umar Haji Muhammad yookaan ala hafarsoo jedhee sila dubbiin harkaa babbaddeessayyuu Jawariin harkaa babbadde ala hafarsoo jedhee ani sheekolee na tabaalee takka na kolfisiise ajandaan ka qabsoon ka maali tennaa bulgoo ta'ette sila awani maquufte sheekolee illee wala balkaama sheekolee illee ni maquufte ajandaa kana namni hima ittiin taphate wallaahi billa a'uudhu billa
Abbo akkasitti hin taphatina warra balgaaba alhafarsuyyiin aldhiiga dhuguu alcaccabsiina moo maali maqaa addaa kennite jarjarrile. Abbaa jiddumaanuu roobsanii silata diqaalaa si gatte sun maaliif viidiyoon irra dalageen arrabsiisii sila namittiin diqaalaa bakka mara buusaa deemta koonna ilmoon haraama. Maal godheena? Ha? Ante Maal siin jedha? yakkamaa keessan fudhadhaa warri arsii jedhe duraanuu nu bira dalagatu dhufeedhe ushaa ati intala warra shawaa bira dalagatuuf dhayte diqaalaa katti dhalchite ilmoo haraama ilmoo zinna warra falkaa diqaalaa riyaadii kana guuttee ati baatee rabbo diqaalaa kee amma riyaadii kana waliin rakkatte namni wallahi mataan jabaattu sanuu diqaalaan roobsan yakkamaan guddaan sii kan intala dhiiga irraa jiisee intala warra shawaa diqaalaa itti dhale. Uddeella. Gaalaa kee waliin qabu jira harsaa arrabsuun duratti hafarsaa yoo ta'e dhageette maqaan isaatu iyyuu maqaa musliimaati. Zalullee ma jirta hawaasan dhiifte moo? Maa? Abdurrahmaan Umar Adam jidduun adda bata. Sigalee? Maal jetta? Amma qo'e dhiifama gaafa dhusin jedhanii kee arfaati maal jetti? Sila mee nuun nu gaafadha sila mee ante sila maalitti balleessaa yoo warra balkaaba qulqulluudha akka saafiin gabbayee booyuu kanatti. Wallaahi ani saafiin kolfee reefu. Baabaa sheerriyaad naa baabaa sheerriyaad innaa yaama jedhama baabaa sheerriyaad innaa yaama narraa kaasaadha. Ani sila mama mara itti gaafatama AI afarsoon irra dalagee jedha abbo viidiyoo wanna waraaban arge viidiyoo waraaban arge warra yaama tiktookii gaseen hiikee an tiktookii ni daawwalle. Namni irratti dalagee afarsoon Ati nama maratti gaafatama Oromoo rabbiidhaan adiisa. Sila rabbiidhaan adiisa. Ani wama marate amma saafiillee namni AI irratti dalagee afarsaa. Maaruuza nyaataaf yoo na dhawuu hiddan malee ani maal balleesse? Kaakka sana irratti dalagee illee afarsoodha. Kana kenne immoo fuullee Yuusuf jedhe. Laa makiidha jedhe. Makiin na kenne. Laa kamakitti erge maraga kamakitti erge fuullee Yuusuf. Makiin ammoo Jawaarii ergite. Adamoo AI irra dalayde. Okay. Sila nama mee rabbi jedhi daluudha nama yakka kamiinidha mee amma ka AI wanna irratti dalagee moo ka Oromoo ficcitiise jedhamoo ka Oromoo arrabse jedhamoo amma yakki kiyya baay'ate wallahi. Keetiin kiyya kun fagaataara wallahi billa yaa rabbi nati yaa rabbi keezii gurguddaa keessaa na baase. Amma irra caalaa ka AI saafi kana na gaafachiisa wallahi. Waan gara miskiina ammoo afaaniin haasa'e malee an harki kiyya qulqullu AI saafi kun sirri na gaafachiisa wallahi wallahi. Irra deebi'amee foossi gadhamuu qaba. Bila kami tak kasih hasil. Museum bayar jira warri museum gaafata wallahi. Maal akkasii haasofsiisa wallahi asiin dura waggaa shan dura arrabsaa ture. Jimma mara arrabsaa ture bar. Viidiyoo isa ture. Mubaarak musammaa akaakayyuun keessan harree sala isin harree saltan ka jedhe jira rabbo. Baga muututti isin ol taree warra jedhe mara jira Mubaarak musammaa ka. Nada gaya Mubarak musamma akkamitti akka hafe bicha na gaya Mubarak musamma andanya kutur wallahi billahi anille na galuudha alaftu biza rabbi da warri video ta qabda keessan na erga ka Mubarak musamma Abu Fanno da sila namni kun Abu Fanno nderne salam ne anta allak Abu Fanno kalone blok hara gallo Oromo namma Abu Fanno ol galchite na raddulte yookaan taa'ich majala Taai kara sababa keeti gaafooyi mana ke yaa bufannoo kana galchee gaafooyi hoggaa 3 4 dura si galchee walloon gaafsan irraa natti aartee gabbaatee na arrabsite bar angalin Oromoo matii yaa wal fixuu wayya hushaa የምልልክ ዘር ወጣ ከዚህ ጥንባታ መገር afaan kee dabar Oromoo tiya se enu sensa bori mudde tara kun ya ki mushla ko enu ni Abu Fanno Ahmad war babo gabba simme mudde tara kab doti mana kana enggak enu gal jani ya mbe kan me go yo mudde tara na si kenna Dia mana kena kami model terhadap dari mana shoror ke sota ati tokko dabung kab dua ati si jamar
Ila koi. Agak datu sih kan udah butuh tiga tabu kaban jawarin berat. Postina, wallahi billahi agak mamu de terus. Guys, siapa kang yang mau kaisat? Muzammil bae Muzammil. Mal gua Ahmad. Nama nih. Hah? Ahmad yang gue Saya kasih kan. Ahmad yang gue video arkak kau. Ahmad ada kita. Gabu si modeta sih kan gabu si kiya gabu si kan era no modeta en olgal. Nandu nih wallahi mau Coba kak kita bro.